Biyya keenya gaacha keessa jiru keessaa gabbaasanii naannoo Somaalee ifiif do'aatti galfatanii nama kutaa lama sadi barate keessa galchanii buufata fayyaa keenya keessatti uummanni keenya tajaajila argachaa jiru. Qabatamaan iyyuu maqaan isaas aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabeetii dawaa isaaniitti naqanii nama kutaa lama sadi baratee tajaajila itti argachaa jiru jechuudha uummata keenya irraa buqqaasanii. Kana yeroo kun godhamu federaallichi jira. Naannoo daangaa kanarratti yeroo miidhaan garaagaraa kun gahu federaalli alaalu jira agaru jira. Nuti kan naannoo keenya irratti miidhaan geessisaa jiru mootummaa naannoo Somaalee akka jiru ta'e federaallinis nu laalu jira yaadachuun qaba. Maaliif yoo jennu taate yeroo mootummaan Somaalee qaamni waraana isaanii daangaa bal'ifachuuf jecha alaabaa deemanii dhaabu jiran federaalli dhaabbatee ilaalu jira. Akka itti ilaalu jirus yeroo uummanni keenyatti gaddeema keenyaan dhaabbatu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Amma aanota jahaan Harargee ba'aa keessatti aanaa wayyuu mulluqqee araddaa 8 seenamutti hin jiru naannoo keenyaan tajaajila argachuutti hin jiran. Aanaa Cinaaksan araddaa 8 seenamutti hin jiru tajaajila argachaa hin jiran. Akkasuma saniin aanota hunda keessatti aanaa Qumbii araddaa 6 seenamutti hin jiru tajaajila argachaa hin jiran. Qabamee jira jechuudha kun naannoo Somaaleetiin alaabaa isaaniitiin federaalli agaru jiru laalu jiru. Maal nuti federaalizimiin nuti shamsiyaa federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti? Maaliif nu laala federaalli odoo isaan jiraniif Harargee lixaas yoo fudhannu taate Doddodee irratti liyyooyilii qabatamaan dhufaasa banu jiru harka qabameeti amma to'annaa galee to'annaa jala jiru. Liyyooyiliin waraana Somaalee harka qabamee federaalli harkaa qabu yeroo ammaan tanaa kan makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Lafti nuti kunneen kan hin jirtu daangaan nuti isaanii bal'ifni hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru naannoon keenyaas akkam ilaalu jiru inni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofu. Kanaaf mootummaan Somaalee olaantummaan seeraa nuti naannoon keenya kabaju kan isaan hin kabajne kophaatti maali? Yeroo amma duraa caffee amma duraa rakkaasaa turree jira. Yeroo caffee irra nuti baasnu hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma deebiinsaati walitti bu'iinsa bishaaniitiin hunjaamaa ture. Deebi'ee rakkoo sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Sadarkaan uummanni Harargee amma irra jiru inni guddaan kan. San bira dabaree araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru magaalaa. Magaalitti amma Baabilee araddoota hanga qabatanii magaalaa Baabilee barbaadu jiru. Aanaa Qumbiidhaa araddoota 6 qabataniitii magaalaa Minoo barbaadu jiru. Gursumiis akkasuma, Cinaaksaniis akkasuma. Kanaaf rakkoo hammaataa kana kanaaf jalqabatee miidhaan saba keenyarra ga'u jiru dubartiin gudeedamu jirtu. Gochaan suukannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mastaawaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dalainee jira jechuudha. Amma uummanni Cinaaksan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mastaawaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaabicha laaluu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mastaawaqaan kun akkana hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareedu laalanii nama torba nama maaliin gocha suukannee isaa irratti hojjechuu jira. Akka goosuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru. Ani rakkoo akkanaa hin gabaasne moo maaliif hin hiikkannee? Lubbuu namaati dhimmicha waan ta'eef jecha. Kanaaf gochi suukannee isaan araddoonni 32 ta'an ka Harargee ba'aa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra ga'u jiru kun an akkamitti ilaalamaa? Federaalli osoo arguu maaliif waliin nu laalaa? Maaliif waliin nu dhiisaa? Iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli. Maaliif waliin nu dhiisa? Maaliif waliin nu laala? Maaf hiikkachuudha? Olaantummaan seeraa nuti kabajnu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali? Kanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee gidduu jiru waan rakkoo qabu fakkaata akka biyyatti. Dura deemamu jiru. Guyyaa guyyaan alaabaa isaanii dhaabbatamu jiru. Kanaaf naannoo kanarratti
akkamitti ilaalamaa federaalli akkamiin ilaalaa jira onni juusa rakkoo hammaataadha kun ilaalamu qabu jechuudha. Dhalli biraa kana gama nageenyaatiin kana gunjee gama keessattuu